Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtan kabajamtootaa fi jaallatamtoota kiyya kan qaalii guutuu addunyaa keessatti argamtan marti keessanuu harka fuunee akkam jirtu isiniin jecha arraan tana congratulation baga gammaddan isiniin jechuuf dhufeetiin as jira. Akkasuma ijoolleen dabbal mootii gaaraa baha Oromiyaadha. Akkasitti baga gammaddanii baga rabbii walumaanuu nu gammachiise isiniin jenna. Gammachuun teessan gammachuu teenya. Alhamdulillahi karaa dhabee baay'ee rakkachaa ture keessaafuu baha Oromiyaa tana keessatti daandiin hedduu hin argamu, daandiin bareedaan hin jiru. Sababii kanaaf bakka hedduutti rakkachaa ture hawaasni keenya. Hawaasa rakkoo gaara mul'ataa warra dabbal mootii gaaraa kana rakkoo isaanii kana namuma dhaqeetu beeka malee namni hin dhaqin hin beeku waan ta'eef namni achi dhaqee sirriitti beekaa rakkoo karaa sanii wal qabate arra rakkoon san furamte baga gammaddanii baga rabbi nu gammachiise isiniif jechuuf dhufeetiin jira. Akkasumatti ammallee bakka adda addaatti rakkinni daandii kana bakka baay'ee jira waan ta'eef rabbi warra obbolaa keenya kanaafan rabbi daandii bareedaa akkasumatti akka daandii bareedaa rabbi isaaniif baase kana kaaniif illee rabbi haa baasu jennaa gammachuun dachaadha. Alhamdulillah waan akkasiiti daawwadhaa karaa kana sirriitti daawwadhaa mee wajji daawwanna. Qorachaa ture ulamaa biyyaa kitaaban seenaas fattashee guyyaa ni seedhaa keenyaan sagalee tiyyaa lallabaa dhufee aalammiitiyyaa. Doha gaar dabbal gubbaa hin iyyaa ulamaa hedduu achirraa baha haradil nabaa galma ganamaa kan abbaa kiyyaa. Caayaan bareentoo achi dhagayaa qeelmaan alaaf onaanniyaa dabbal kun seenaan taayaa biyyaa dabbal kun seenaan taayaa biyyaa. Ulamaa islaamaa yaa beeytota keenya ulamaa islaamaa yaa beeytota keenya.